Ashama akkam jirtu nagaa oltanii daawwattoonni komeediyaan Buzex Boharsa BMM Oro Buzex Multimedia Oro yaas waan nama jechaa jiru guyyaa irraa viidiyoo mataa xiyyaa isinii waraabee isinii erguudhaafis nan barbaada garuu akkamittiin ergu akkamittiin maal haasa'u wanni jedhu waan nama rakkistu hedduu jira. Kanaaf yeroo ammaa kana laayitii kana ofirra kaadhee akkas fuulli xiyyaas haa bal'atu haa dhiphatu waaqayyo sammuu dhiphisin. Sammuu kana akkuma fuula kana nu haa bal'isu rabbiini. Garuu kanaaf jedhitan isinii wanti jedha har'aaf sirba takkitti balee guyyaa kaleessaa barreesse. Namummaanuu keessatti ni bo'a ni gadda. Garuu gaddi keenya boo'ichi keenya kolfi keenya kan tokkummaati kan wajjiniin kolfinuuf kan wajjiniin gaddinu waan ta'eef isinii wajjin haasa'uu barbaada. BMM Oro subscribe gochuu hin dagatinaa jiraadhaa isiniin jedha. Homaa takka narraati waan biraa ilaaltanii hin qabdanii yoo ilaaltan qabaattan immoo barbaadaati achi booddee waan barbaadan. Keessi kiyya garuu isa akkanas hin fakkaatiniiti. Asumaan areeda xiyyaa dhiisaatii bareeda xiyya dhiisaatii. YouTube koo BMM Oro subscribe gochuudhaan nu cina dhaabbadha. Nu cina of cinas dhaabbadha. Ana cina miti ani kana booddee waan akkasii haasa'u. Baay'ee kadhattuu fakkaata beektaa namni ta'u gaafa haasa'u gaafa subscribe godhi jedhu faranjoonni kun doolaara miliyoona qabaatanii dhufanii qalamee suuraa qalamee ilaalaa suuraa qalamee waraabanii biyya kanaati gaafa gadhiifatan oduma biiliyoonaan qabaniiti otuma miliyoonaan view qabaniiti subscribe godhaati kan caalu immoo ilaalaa jedhan kanumaaf ananis immoo akka kootti dubbadha malee an kadhaan akkasii nurraan eegamtu isinii galee warra booda kee dura ba'u rabbiin waa godhu amma gara sirba kottan deebi'aa achirraan dubbisa asiiti jechuudha asii immoo sitti nan deebi'aa maaliif kan isaan barreesse waan ta'eef sammuutti hin qabanne walnaa turru turtii gaarii rabbiin ufaa godhu kun komeediyaan Bizualem Asafaa Nagarii Daadhii Gelaa Dibii Tulluu Donjuu Gaa'u ammummaatti isin maqaan keessan wal duukaanatti mundandeessa waan ta'eef ittiin fufaa jechuudha. Garu malu mamlanta garu malu mamlanta garu malu mamlanta garu malu mamlanta garu hayyo tamko to tasabado wate gati malu ma famu tab jallo tab latagati Bersintaanche besinto farte yaadache keessattu ergaache bersinto farte sintaancho beeyoodache keessattu ergaache keessattu ergaache. Kanya chuka butudanu kunun sanol ke uwata kanjirenye samale garanjala olfanda erga ke summatane dufne sirra tobberre Hammeenyaaf cubbuu malee dachi gaarii sirratti hin garre. Sinkoma itti yaadache nyaata nyaachee jabaa sabaa. Dubbadhu sumaddu keetii dhiigasa mamurtii haqaa dhabaa. Garu malu mangaru garu malu mangala tagaru garu malu mangala tagaru garu
maaluma laata garuu garuu maaluma laata garuu garuu eenyuun gaafadhee baruu. Hayyootaaf gootota sabaa dhoowwattee gati maalumaaf famootaaf jallootaaf tolte ati. Hayyootaaf gootota sabaa dhoowwattee gati maltootaaf maltootatti maaf tolta ati. Barsiisaan jabeessin tolfadhe yaadachi keessattuu ergaa hajee. Barsiisaan jabeessin tolfadhe yaadachi. Keessattuu ergaa hajee. Thank you so much. Kiraarri kun yeroo baay'ee isin wajjin wal bartee jirti. Ana caalaa kiraara kana beektanii. Ulfaadhaas ni jedha. Thank you everyone. Daawwattoonni BMM Oro. Ulfaadha. Amma amsa tokkitti dabarsee deebi'uu barbaada. Koomedii xinnoo tura. Koomediin xiqqoo tura. Fuulli koo fuula koomediitti fakkaata. Fuula nama mana adabaa keessa jirutti fakkaatu. Mana adabaa keessa hin jirru garuu manuma keenya keessa jirra. Sistema the government came, the government passed. Now we don't give a shit about that. We have heard from the elders. We have read from the books. We have everything is in our mind and in our book now. So that what I want to say is almost each single day we talk about what about unite. This is not this should not be our culture, but our unite, our togetherness should be our action. Our action is different. Even one individual person is different, you know. So that subscribe my channel. This one is comedian Buzex Boharsa, you know. Kanaf hundi keessan waan gochuu qabdan keessaa tokkummaan nuti afaaniin faarsaa oollu, tokkummaan nuti afaaniin sirbaa oollu, tokkummaan kun kan qaamaan hojiidhaan mirkanaa'uu fi itti gaafatamummaa jiru fudhachuudhaaf mirkanaa'u. Garuu wal maraachinee maraatu waliin jennee achii booddee tokko immoo jedhee hin danda'amu. Dubbiin kun ammas dhala keenya darba waan ta'eef itti fufuu qabaa fi itti fufuu qabu uummata Oromoo murteessaa daawwataa kana murteessaa share godha uummata keessaniin ga'a. Thank you so much. This one is comedian Buzex Boharsa. The light man is my child. And also the sponsor of this every facility is my friend H2 Photo Studio, Digital Studio. So that I appreciate you. Share this video. But wherever, whenever, you have to remember that I don't give a shit about my enemies, but I give a shit about our nation, who always talk about unite. I don't need force unite. I want to get true unite. Galatoomaa isiniin jedha ulfaadha. Harkaan kana nama barbaade jeeqaa barbaade wanti jedha. Garuu hojiin kun dhaamsi koo miidiyaa mataa kootiin darbuu waan qabuuf isinitti taasaa. Thank you so much. Have a nice night. Have a nice day everyone. From America, from Saudi Arabia, from China, from Asia, from Ethiopia, from Finfinne, from Wallagga, from Mararge, from Arsi, from everywhere you need. Thank you so much. Share this video for your friends. Thank you.